السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجا فيا جرتو نجا الحمد لله. إسنس نجا حاجتي يا دا إن شاء الله. ترينا الروجة شفتها ودي نتشافي شنكرتا دا. وانتوني براون تتجدا ولا مسنجرة درسا كان حالك من أكتر تجدو إلى لا جدا. كمار kita وان اتفاق وسي كوبيسي كان فاقة حالك هنان. Akkuma argitan bifa kanaan faaqee shunkurtaanis akkana faaqameera. Amma sahanii walitti dabaluuf naa ta'utti naqadha. Inni biraa inni ittiin dabaluu qaaraa diimaa kana buuras ni qaba. Kanniin qabaata jiraatu itti godhuu dandeettanii yoo hin jiraannes rakkoo miti. Killeen firee lama. Killee habbaa lamaa kana tokkos gochuu dandeettanii qaaraa haala kanaan deeggarsiisu kunne ammas wanta kun jira. Amma wantoonni hunduu eega walitti dabalamee kana fakkaata. Amma wanta isatti godhachuu na barbaachisu wanta isiniif hima. Qullubbii adii maanka xiqqisho tokko daakamaa isaa black pepper kan isa orri ollaa kennaa qondo barbarree jedhuun san kana fakkaata. Harcee itti godhaa bitti akka xiqqoo isii naaf bareedee wal qabatee tolu ibiddarra feetan wanti keessa keettoo jiraate ibidda jalaa keessa kaachuu dandeettanii gubbarratti bilcheessuu dandeettanii. Akkuma argitan kana maankaa lama haga sadii itti godha. Yoo dinnichaan keessan xiqqaa ta'e hedduu itti baay'isuu isin hin barbaachisu. Maankaan lamas isin gahaa akkana bifa kanaan waliin dhahaa. Inni kana fakkaata. Killee kennas amma itti goona kun. Killee lamaanuu bifa kanaan itti godheera. Akkana killeellee itti godhee harces maankaa sadii itti dabalean bifa kanaan akkana waliin dhahaa. Wallaahi qursii baay'ee bareedaa tokko ni ilaalta yoo inni bilchaatee jedhe akkamitti akka inni tolu. Asitti zayituun yoo jiraate itti godhuu dandeettanii. Zayitii kanas akkanatti gimaash itti godhe maankaa gimaash ittiin baay'ifne soqidda hanguma mi'eessuuf itti godhata abbaan akkasitti kunoo itti godheera. Haala kanaan akkana xumuramee eeletti godhama. Kunoo haala kanaan eelen kiyya qophaa'ee zayitii itti godhee jira. Jala isaa yoo kiyya kun baay'ee kan qabatu miti akka isin jalaan qabanne zayitii waan xiqqoo ishee akka jala godhuun bareeda. Amma akkanatti kan dura hojjannee qopheessine kanatti naqanna. Kun as keessatti akkuma yookaan qixxaa hojjetatuutti asitti akkanatti itti sirreessine qophaa'ee as keessatti akka qixxaatitti tolchee jira. Yoo bilchaate walumaan laalla inshaallah. Maashaallah kana fakkaata. Hordoftoota biyya eega bilchaatee bahee booda waan baay'eedas nama jedhu wahiiti. Isinillee isinitti toledhe yaada.